Raste, puruste, isin booji'amtoota. Afaan amma naan tuyxaniin borokatti wayyaattaniin isin laala. Waliin isin booji'aan nama duniyaa fuudhe. Fuuna kabajamtootaaf hordoftoota keenya. Deebi'eetiin jira. Ammas maaliin hin deebi'e? Booji'amtoota achaan deebi'e booji'amtoota. Akkam jirtan isin nagaa qabdanii fayya qabdan baga jiraattan. Hordoftoonni kiyya hundinuu kana ganna tuyxan hundinuu baga jiraattan. Maaliin hin deebi'erra? Booji'amtootaan hin deebi'e. Booji'amtoonni kun kamiyyoo jettan durriidhaa fi intalaan lafa harkadhe takka taa isaan qabanii manaa fuudhan. Isii sananuu lafaa hin harkadhe. Lafaa hin harkadhe bas lafa harkadheetumaan haare'a. Amaanaa jabeessuun ooltu jee biraa deeme wayitaan mana eegi jeenetuma mush duniyaa eeguu hin jenneenan akka dhiira nafiitti duniyaa dhodhooytee amma deebitee abdii wajjin akkasitti haqqisuu duniyummaan sunu annaa ajaa'ibsifte tahaa duniyaa akkasitti tumte hiite isii hidhee bar duniyaa tana isii hidhee bar duniyaa isii hidhee deebiteeti duniyaa ifumaa hiite asogguu dhuftus fira abdiitiyan obbolee ati lafaayin sirkadhe bakkaan irraa sirkadhe san beeytaa tanin lafa harkadhe booji'amtoota isinii bar durriin booji'amaadha ati booji'amtuudha jarreen akka kiyyaa kaan suuqa seennatee jira amma yoonan qabii hojjisittumneetti lafaayin sirkadhe dura ifyaati ati nama lafaa mul'ate namatti hin dabalamne yoom waliin bahe miidiyaa gubbatti beekaatiin sol baase guyyaa sanuu amaana taa'u deemte jeetiin sol baase abdii wajjiinis waliin bahin abdii waliin baasin qaalitti san lafaayin harkadhe teessan taatuu lafaayin harke silaafaa waraabeessaatu naa kan nu qabdanii barisin eega teessan taate afaaniin qabattee miidiyaa gubba lallabdee si wajjiin micciirri wajjiinin situma abdii wajjiinin situmeetti tanaktittiin tanaka afaan dheereessite abdii wajjiinin situmeetti eessaa dhufteetu namni lafa harkatan akkamitti dubbata durri sirraa hin dalaguu taati siifi abdii ziyoonan akkana afaan isin haqan qaalle garuu immoo saboo isin durriis ni boojitan booji'amee isin galee tanaas qabdanii waliin boojitan dhiira garree boo akram fa'a abadan warra jee kasitti haa isin didi caalaa fa'a warra waan qabirra cichu warra nuti caalaa fa'a urjiifaa hunda isaaniitu ijoolleen takkasiisan ilaa dhibbarraa dhibba booji'amtoonni qabee futuutu namaan juuhun isaa bakka isin jirtan isin ani waatu fuudhamee isin hin jenne obbaleeti waatu gabbehee hujeetti siyyaanne haa dhabise maaliif siyyaatiin xaaxuma teenna irraa bu'e maallaqa nyaatu faltii ta'e manaan mara gadhuu mana teessee faayidaa maaliin naa qabda kaalletti ati si fuudhuu sanitti irra wayyaa'u duniyaa bira teessee duniyaa bira saanaa wayii faa deddequu akkas ati daleedu duniyaa ta'e unaal shaklak daleedu duniyaa ta'e xannee uduraa kana booda dubbadhu nagartaa abdii haala faan siqatu ati tanuma durriin qabee akkasitti dura qabee duniyaa duratti duniyaan tumte saniimi arraa afaan kamiin micciiriin tumayetta'oo hangu afaanumaan siin baase jeen sanuu kam firraa naquu fedhe firraa naqeewu haaqeewu firraa nama akka keetii huni dhaarraa baasuun ta'u ati nama itti jalaa baddi ajooytu jalaa baddi guyyuma tokkoon viidiyoo seenteeti guyyuma saniinuu booji'amte
kaatee harka kannattee mire dhiiruma harka si hiitee wajjin xiqqishollee si keessaa waliin boo'itu obbaleeti. Nama yaani namummaan san si keessaa ol bu'aa qabdii bara namummaan qabdu. Maaliif abdis namummaan qabu duniyaan namummaan qabdu. Durriin booji'ama ati booji'amtu. Namni booji'ame waan harkee haasa'u. Namni booji'ame akka fedhata fedhu udaan nyaata. Ammoo yoo dirqamni isin booji'ee kanatti isin wayi waachisiisee gartee waa hundi isin haasa'isiises if keessa qusachaatuma. Xixiqqeeffadhaa. Guyyaa booji'amummaa san jalaa baatanii dhufa. Isinii meen jarri nama xiqqeessaa isin hin xiqqeessin itti cichaa akka jiraa sanitti caalaa afaan garree'u ka abditti booda'ani. Uleen abdii waa takka irraa saruu dadhabdeeti jibbee gadhiise. Sababaan ani sababaa mucaa saniiti jechaan bar dhiifama gaafadde. Dhiifama jeen malee ani maaliif akkasitti tumaaminiin harkaa? Tumamaan akkasitti tumaarniin harkaa hidhee dhiifamaa saniif hin jee malee ani abdii dhiifama kanumaan jee sanuu an dhugumattiin dhiifama jee yeroo duraa magaalaa keessatti ableenna jala deemeetiin wanni biraanatti uumamte beekadha. Haa ta'u garuu arra michiinnuun fuudhu jettanii isin faallaa gaatee isiniin isin beeka. Maaliin akka isin hogganamtaniin isin beeka. Maaliin isin jee isin nama laagaan olii qaqqabdu. Maaliif laagaa ta'e sana hogguu anuun beeka kaan itti si fuudhu. Durri ol ba'e viidiyoo takkanarraa mariiti jara kanaa wajjin booji'amtu an maqaa keetuun beeku ati faan maqaa keetuun beeku. Maaliif haaree lafaa hin sirkadde maqaa keetuun beeku waan ta'eef ati qabeete ta'e yuuboo maaliif qabeete ta'e siin jaa yeruma kaleessa harka siidhee wajjin lafaa kaatee booji'amummaan tunuu barqiyaasa qabdi. Warra harka siidhee wajjin lafaa kaateetuma micciirsiin tumuu ta'a itti afaan guutuudhaan. Ani hin qaanfadhu. Yaata bakka irraa deemtu hin beeyne. Eessumaa deemtaa waati. Baguma si fuudhee jarri sun ati kanaan teessu. Dachi balleessi taate silaa tarbi balleesse. Abdi wayin siidhaamaati. Wayin siidhaa maaliin beektaa? Kana jalaa qabdu hunda harma miidiyaa fiti. Kaboojitees harma miidiyaa fiti. Anamma yoona taate na qabdaa mi'uu dhibbata akka na qabi. Miidiyaa kana gubbatti maal akkana qaxxaxnan goone gaafaan asii gabbee ana haaree yoomiyyummaa sarkasiin kan nume waan ajaa'ibsitti ta'u. Cirii harkana annaaf ta'esaa meeti harkan sakannisiisa malee. Amma manaan gara biraa kireeffachuu deema fageenya bakka gurbaan laagaa bal'aa gartee nasi fite san jijjiire durriin laagaadha laaga bal'ata durriin garaadha. Garaasaa dheerinaaf nasi fide ani rakkuma isaan narraa hafe sumuni ishiliin gumanni narraa funaanuun narraa hafe gurbaan laaga bal'ata guyyaadhaan isaamni isa gahuu hin jiru. Qoonqoonu hafuura nakkute cimaa fi waan sijaaraa jinni kana laaftu mallaaliyu saanaa fixa qoonqoowu. Ani isa cinquma isaan narraa hafe. Tunis badoo duraanuu kanarraa hin fuudhadhee jala. Duniyaa san bishaan guursisi. Falti haartu. Falti illee hin jirtu biyya tana biyya magaalaa guddoo keessa jirra. Bas isii daleeyduu ta'e godhadhu gabaabdumatti asii daleeyduu. Huccuma faan ga dandeessu dura gagguudhaame jechuudha. Tanaaqtittiin galafa bartuu. Hogguu lafa barte isinuu isin diddi. Ammaa oomoo booji'amtee dhiirona dhiisuun oolan jetteeti malee lafan beeyne isin jala kufte malee nama isin jala kufuu mi qaallettiin. Nama isin jala kufuu miti. Rabbiin abajamtoota hordoftoota warra na abaaru
isinin jaaladha mataa kiyya kana gubba jirtan maal anuma abaaruu saniifuu jiraadheetiin naa baartan jiraadheetiin nama firraa dhorke kana faarsitanis galatoomaa kana tumtanis tumaa jaama beekadhu arrabni sun hundinuu bagana tumtan mataa kiyya gubba jirtan maaliif eenyu dhisi injuu kanaafuu abdii fi duniyaanis ijoollee qabdanii harkaa qabdaniis akka feetan godha gurra akka namni cireetiin fiduu ta'a akka feetan godha gunju feetan na arrabsiisisa feetan icciitiiti yoo hunda haasofsiisa mee takka kaara ifaatti kaaya alaalaa isaan san waan isaan baan ifaatti kaaya haasofsiisa yoo icciitiiti yabaruu barbaaddan isaan san ifaatti kaaya nagee as baasiftanii narraa haasa'uu miti waan akka wajjirra turre waan waliin isin godhaa turre osoo hubatin akkanumatti gabbaaftanii oggoo haaseessanii na arrabse ay if baraa dura boojamtoota nagarree teessisaniitti akkatti baate 3-4 waan isa keessa jiru laalaniiti haaree fuudhaniif hin maqaniira jarri boojamtoota guyyuma tokkoon qabdaniiti miidiyaa gubbaa haasofsiiftan ummata sammuun qabne isinummaanuu boojamtoota sanii isaanuma boojitan sanuun geessan kanaafuu ibsirreessaa ani isinii qabsaatiin jira xarafa magaalaattiin galuu deemaa hangaan viidiyootti aanu walitti deebinutti habajamtootaa fi hordoftoota kiyya nagee annaa turaan isiniin jaa hangaan akkanatti mataa kanarraa ciruu jaree isin feetan sammoo akkanatti gati isaan deebisuu ta'a baay'ee.